Yooyya akkam jirtu deebinee dhufnee jirra. YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taana subscribe gochuun nu jajjabeessaa. Ani firoomsaadhaan na faana bu'a. Hayyee deebinee dhufne paartii 2 maatimaatiksii kutaa 11 paartii 2 deebinee dhufne jirtanii torbaan gaarii akka dabarsitan abdiin qaba. Haa jalqabnu. Example 3 irratti dhaabne. Example 3 given a relation rx, y equal to x square, y equal to x square and x in -2, -1, 0, 1, 2. List all the element of R. Element R dha hunda listii godhii siin jedhe. Amma x in gaafa lamaa jechuudha. X in kun gaafa lamaa y in meeqa ta'a? X in lamaa y in 4 -2, 4. Gaafa x in -1 y in maal ta'a? -1, 1. Bakka x dha kana isa kana hunda buustee achitti order pair dhaan keessaa jechuudha. Find the domain and the range. Domain and the range kan siin jiru wanni x ta'e kun hundi isaa domain jedhama. Maaliif seentuun jalqabaa yookaan x coordinate kan jedhamu domain dha. Y yookaan seentuun lamaffaadha range dha. Find the domain and the range kan jiruuf seentuu jalqabaaf seentuu lamaffaa kan jiru natti fuute hojjetta. Kun salphaadha isin rakkisa jedhee yaadu. Kan itti aanu representation of relation. A relation may consist of finite set order pair or infinite set order pair. Relationii keessa lakkoofsota finite kan daangeffamanii fi kan infinite kanneen akka lakkoofsota lakkaawuu illee relationii keessatti ni danda'ama. Furthermore, relation may be defined several different methods such as relationiin karaalee garaagaraatiin define godhuun ni danda'ama. Kanneen akkam faadhaan set of order pair. Set of order pair jechuun kanneen akka x fi y pairidhaan jechuudha. X y lama lamaan tarmii dabliin kan taa'u order pair jennaan. Akkasumallee correspondence between domain and range ni ta'a. Giraafii irratti mul'isuu ni dandeenya. The equation irratti mul'isuu ni dandeenya. Inequality and the combination of this. So on, yeah. Given example 4 haalallu. Example 4 irratti maaltu jira? Example 4 given r equal to 1,2, 3,4, 4,4, 5,6. Find the domain and the range of r. Amma gaa domain jechuun paartii waanii keessatti illee dubbadheen ture. Namni viidiyoo paartii waanii ilaalii yoo jiraattan deemaa laalaa ammuma dhaqaadhaa laalaa. Konseptiin maatimaatiksii wal qabata waan ta'eef yoo paartii waanii sirriitti ilaaltaniin xumurin paartii 2 xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a. Saniifuu viidiyoo jalqabaa paartii waanii ilaalaa. YouTube chaanaalii jala kaa'een jira. Description box jalatti isiniifan kaa'a deemaadhaa laalaa. Amma kallattiidhaan domain jechuun seentuu jalqabaa. The first coordinate of the function is domain and the second coordinate of the function is range of the function. So it is simply domain is equal to 1, 3, 4, 5. This is take the first coordinate. Range 2, 4, 6 takes the second coordinate or seentuu lamaffaadha jechuudha. Haaluma kanaan itti fufnee example 5 is haa ilaallu. Example 5 keessatti a relation R is defined by diagram. Diagram jechuun isa kana figure tokko below find the domain and the range. Maatii baay'ee koorsii baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti toludha. Isinummaan siraataan hordofaa sirriitti kitaaba keessan dubbisaa. Seentuun lamaffaarra jiru kun hundi isaa maal jenne reefu?
reenjii jenna. Excellent namni reenjii jettanii yaadda. Seentuun jalqabaa maal jenne? This is domain. It is what? It is domain. It is domain. Domainii fi reenjii isa kanarraa hin waan jedheef kan xiyyaan itti deemu seentuu lamaffaati. Kanaafuu range. The first coordinate is what? Domain. So it is simply isiniif galatee yaada. Wanni isiniif wanta yoo jiraate commentii irratti na gaafachuu ni dandeessan. If you any question, welcome, ask me. Example jaffaa ilaallu. Find the domain and the range of the relation. Akkuma reefu jenne relationiin giraafii irratti ibsamuu danda'a. Order pairiin ibsamuu danda'a jennee waan jirruuf amma kan giraafii irraa kana xiqqoo ishee haa ilaallu. Iddoo kana amma -2 x asirra maaltu jira? 4. Bakka kana maaltu ta'a jechuudha? -2,4 ta'a. Pairiin bakka kana jiru jechuudha. Kanaafuu -2 maali? It is domain. 4 maali? It is range. Kuni range. Okay. Bifa saniin deebistaa. Iddoo kana immoo fudhadhume. Iddoo kana maaltu jira? Iddoo kana amma kan jiru x meeqarra jira? Y meeqarra jira? X kuni 1 irra jira. Y -4. 1, -4. Bakka kun salphaan 1 maali? Domainii. 4 maali? -4 maali? Range. It is simple. Kuni waan isin rakkisu miti. Very very simple. Okay, exercise 1.2. Ankaniin isinitti himu ijoolleen amma barachaa jirtan kutaa 11 jechuun exercise activity waan jiru bira darbuu hin qabdan. Amma ijoolleen baay'een gaafiin tiraansii hojjennaa, shiitii hojjennaa jedhan. Garuu kan shiitii caalu konseptiin eessa jira? Main pointiin exercise fi activity. Namtichi barataan tokko activity hojjetee fixee exercise kitaaba irra jiru hojjetee fixee jedhan wanni tokko wanni isa dhabu hin jiru. Hin deebisa fatanaa guutuutti ni deebisa. I'm sure over this. Kanarratti dhibbatti ittiin amanaa jechuudha. Find the domain and the range of the relation. Find domain fi range baasii jira. Seentuun jalqabaa kuni domainidha. Kuni 2 -1 0 1 2. Kumali? It is domain. -5 -3 -1 1 3. Maal jennaan? It is range. It is range. Range jennaan kana. List all of elements of relation are defined by kasin jiru. Kan akkamiin list goota? 1, A 1, C 2, A 2, B 2, C 3, A 3, C. Isa kana erga akkas gootee booddee domainii fi range kan jiru this is domain. Kun domainidha. Yeroo hundumaa kuni shakkii hin qabu. Domain. Kuni range. Shakkii tokko malee jechuudha. Kanarratti xiqqoo takka illee mamii qabaachuu hin qabdan. Irkixeenyaa ነው። ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ በቃ በጣም እርግጠኛ ነው። ኤክስ ከሆነ ዶሜን ነው። ዋይ ከሆነ ሬንጅ ነው። እሺ find the domain and the range of relation R is given in figure 1.4. እሺ kana find the domain and the range. Kanarratti jalqaba order pair list godhachuu qabda. በመጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ ይችላል? ሊስት ማድረግ ትችላለህ ወይ? ከኮፋረቲ order pair keenya list goona. Kana jechuun kun x meeqa faarra jira? -1. Y meeqa irra jira yeroo kana? X 1
Y'n 0 minus 1,0 kuni kan jalqabaa doomen kan lamaffaa range kuni waan salphaadha isin hojjettan. Example 8ffaa kana waliin haa ilaallu. Example 8ffaa draw the graph of relation given. Range relation equal to x, y x, y over y greater than x plus 1 and find domain and range over. Kanarratti qalamaan isin garsiisa. Hin guddataa na obsaa ni guddataa na obsaa sorry በጣም ይቅርታ x plus 1 y plus 1 less than or equal to 2 kanarraa illee y baafachuutu dirqamaa jechuudha. Y plus x less than or equal to 2 kan jedhuuf y plus maal goota y equal to 2 minus x. Y equal to y less than or equal to 2 minus x. Isa kanaaf giraafii tokko kaastaa jechuudha. Giraafiin isa kanaa kaastee kan isa kanaatiifis giraafii kaastee kanaafis kaaftee doomanii bireenchii irraa himuu qofa. Asirra wanti dhibiin hin jiru. ሁሉ ነገር በጣም ቀላል ነው። በጣም ሲምፕል ነው። በቃ ማለት በጣም ተመችቶኛል። ይህ ነገር በጣም ቀላል ነው። ትንሽ በቃ ማንበብ ብቻ arraaf asumatti haadhaamnu yoo dheerates xiqqoo seenaa madabbaruu oolu paartii sadaffaadhaan wal agarraa. Chau torbaan gaarii dubbisa gaarii abjuun keessan abjuu gaarii haa ta'u. Chau nagaan naa jiraadha.